Muummeen ministeera Firiidhaa Dr. Abiy Ahmed ijaarsa zoonii dinagdee addaa Addis Tumuroo eegalchiisan. Mariin Itoophiyaa fi Somaaliyaa gidduutti Ankaraatti gaggeeffamaa ture bu'aa malee goolabame marsaa biraa itti fufaa jedhame. Giddugalaa fi lixa Afrikaatti balaa lolaatiin lammiileen 700,000 ol rakkoodhaaf saaxilamuun gabaafame. Kana madaawwatan kun oduu jootire amma bal'ina oduutti dabara oduu faana anabboo maqaasooti. Ministeerri muummee Firiidhaa Dr. Abiy Ahmed fi kantiibaa magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee ijaarsa zoonii dinagdee addaa Addis Tumuroo jedhamu eegalchiisan. Zooniin dinagdee addaa kun lafa hektaara 35 irratti kan ijaaramu yoo ta'u, tumsaa dhaabbata ijaarsa Chaayinaadhaa CCC jedhamuudhaan kan raawwatamudha. Piroojeektichi manneen jireenyaa, biiroolee, dhaabbilee barnootaa, fayyaa, bakkeewwan bashannanaa fi giddugala oolmaa dargaggootaa hedduu kan of keessatti hammatu ta'uu kantiibaan magaalaa Finfinnee Aadde Adaanech Abeebee eeranitti jiru. Hojiin alaa karaa abjuu keenyatti hiiknu waan hin jirreef yaadamni siyaasaa keenyaa hojii qofa jechuudhaan Dr. Abiy Ahmed fuula miidiyaa hawaasaa isaanii irratti qoodanitti jiru. Boruun magaalaa Finfinnee kan mul'isu ijaarsa zoonii dinagdee addaa Addis Tumuroo eegalchiifamuu isaas ifa godhanitti jiru. Itoophiyaan ijaarsa dinagdee dijitaalaa gabbisuun hammattummaa faayinaansii mirkaneessuuf hojjechaa akka jirtu Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii ibseeti jira. Daraartuu Garbaa dabalsaa qabdi. Itoophiyaan ijaarsa dinagdee dijitaalaa gabbisuun hammattummaa faayinaansii mirkaneessuuf hojjechaa akka jirtu Ministeerri Innoveeshinii fi Teekinooloojii ibse. Yaa'iin Connected Bankingii giddugaleessi tumsa tarsiimawaa idila addunyaa mata duree hammattoo dijitaalaayizeeshinii fi faayinaansiin dinagdee gabbisuu jedhuun Finfinneetti taa'amaa oolira. Deettaan Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Yishuruun Alamaayyoo dabalatee hooggantoonni mootummaa garaagaraa bakka bu'oonni dhaabbilee damee faayinaansii biyya keessaa fi biyya alaa yaa'icharratti hirmaataniiru. Deettaan Ministeera Innoveeshinii fi Teekinooloojii Dr. Yishuruun Alamaayyoo ce'umsa gara dijitaalaayizeeshiniitti taasiftuuf tarsiimoo dijitaala bara 2025 boocee hojjechaa akka jirtu eeranii jiru. Tarsiimoon kun carraa hojii uumuu bal'isuu, argannoo sharafa alaa guddisuu, akkasumas guddina biyyaa egeree mirkaneessuuf akeekkachuusaa eeranii kana cinattis hubannoo namtolchee fi dameelee dijitaalaa wal fakkaatan irratti ciminaan hojjechaa akka jirtu dubbataniiru. Kana cinattis dhaabbileen mootummaa tajaajila kennan tajaajila dijitaalaatti galaa akka jiran ibsanii keessumaa dameelee qonnaa, turizimii, manufaaktcharingii odeeffannoo fi teekinooloojii irratti xiyyeeffatamuu eeraniiru. Kanaafis bu'uurri misoomaa fi sirni kana gochuu dandeessisu mijeeffamaa akka jiru kaasaniiru. Dijitaalaayizeeshinii damee faayinaansii bal'isuuf investeroota biyya keessaa fi biyya alaa damee infoormeeshinii teekinooloojii irratti akka bobba'an jajjabeessuu, tumsa mootummaa fi dhuunfaa cimsuu, akkasumas imaammatoota kana hojjechuuf dandeessisan hojjechiisuu irratti xiyyeeffatamee hojjetamaa akka jiru ibsaniiru. Akka lakkoofsa faranjootaatti bara 2025 hanga bara 2030tti tarsiimoo dijitaalaa Itoophiyaa lammaffaa akka hojjetu deetaan ministeeraa kun dubbataniiru. Hojii raawwachiisaan kaampaanii teekinooloojii Afrikaa Kibbaa Korporeeshinii EFT Clinton Hayward gama isaaniin guddina dinagdee Itoophiyaan galmeessisaa jirtu itti fufsiisuuf ammattoo faayinaansii irratti hojjechuun ni barbaachisaa jedhaniiru. Haala kanaan keessumaa tajaajilli baankii dijitaalaa qooda guddaa akka qabu eeraniiru. Itoophiyaatti hanga ammaatti namni dhibee maariyee jaldeessaatiin qabamee akka hin jirre Ministeerri Fayyaa Itoophiyaadha beekseera. Kenna Darajjee dabalataa qabdi. Itoophiyaatti haga ammaatti namni dhibee maariyee jaldeessaan qabame kan hin jirre ta'uu Ministeerri Fayyaa beeksise. Akka gabaasni giddu galli ittisaa fi to'annoo dhibee CDC Afrikaa guyyaa har'aa baasee mul'isutti biyyoota Afrikaa 13 keessatti namoonni 2,863 dhibichaan qabamuu fi namoonni 517 ammoo dhibichaan du'aniiru. Dhibeen kun sadarkaa ardiitti dhibee yaaddessaa ta'uun himameera.
dhibee kana ittisuun tarkaanfii waloo biyyoota Afrikaa hunda ta'uu akka qabu ministeerri fayyaa ibseera. Buufata xiyyaaraa idil addunyaa Boolee fi Moyyaalee dabalatee iddoolee garagaraatti hojiin to'annoo fi qulqulleessuu hojjetamaa jiraachuu ministeerri fayyaa ibsa fuula miidiyaa hawaasummaa isaa irratti baaseen beeksiseera. Dabalataanis Itoophiyaa keessatti haga ammaatti namni dhibichaan qabame kan hin jirre ta'uu beeksiseera. Ho'inni qaamaa, dhukkubbiin mataa, dhukkubbiin irree fi dugdaa, madaan gogaa, humna dhabuu fi kanneen biroo mallattoo dhibichaa ta'uun eerameera. Hawaasni wayita mallattoolee kanneen argan dhaabbilee fayyaa dhiyeenyatti argamu fi lakkoofsa bilbilaa bilisaa 952 fi 8335 irratti eeruu kennuu akka qaban ministeerichi hubachiiseera. Dhibichi yaaddoo fayyaa hatattamaa jedhamee labsamuun dhiyeessii dawaa fi deebii mootummoonni biyyoota ardichaa dhibicha to'achuuf kennan qindeessuuf gargaaras jedhameera. Waldhabdeen bulchiinsaa yeroo Tigraay Abuuti gidduutti uumamee Itoophiyaanota naannicha keessa irratti sodaa akka uumu paartiin Izeemaadha beeksisee jira. Waldhabdeen bulchiinsa yeroo Tigraay fi adda bilisummaa uummata Tigraay yookiin Abuuti gidduutti uumamee Itoophiyaanota naannicha keessa jiraatan irratti sodaa guddaa uuma jechuudhaan paartiin walqixxummaa hawaasa lammiilee Itoophiyaa yookiin immoo Izeemaan beeksiseera. Rakkoon naannicha mudatu kun waliigaltee Pirootooriyaa hojiitti hiikamuu dhabuu walqabatas jedha. Izeemaan hokkora kana kaasutti Abuutiin kan yakku yoo ta'u waldhabdee kaasuun hokkora uumamee bu'aa siyaasaa argachuun eenyummaa Abuutiiti jechuudhaan Izeemaan ibseera. Mootummaan naannichaa fi federaalaa nageenya lammiilee akka tiksu rakkoo jiru mariin karaa seera qabeessa ta'een akka furus gaafateera. Abuut yaa'ii waliigalaa hanga hagayya 12 bara 2016 turu ta'uu guyyoota kaleessaa kan eegale yogguu ta'u boordiin filannoo biyyaalessaa Itoophiyaa yaa'ichaaf murtee yaa'ichi dabarsuu beekamtii kan hin kennine ta'us ibseeti jira. Tajaajilli kominikeeshinii mootummaa ibsa guyyaa kaleessaa baaseen ammoo gochaa Abuut kun nageenya ummanni Tigraay argate kan booressas jedheetti jira. Oomishaaleen ampuulii LED divaayidarii fi shiboon sadarkaa gadi ta'an gabaarraatii dhorgamuun dhagahame. Oomishaaleen ampuulii LED divaayidarii fi shiboo yookiin immoo waayiriin maddi isaanii hin beekamnee fi sadarkaan qulqullina isaanii gad aanaa ta'e gabaarratti akka hin gurguramne dhorgamuu ministeerri daldalaa fi walitti hidhamiinsaa naannawaa beeksiseeti jira. Ministeerichatti abbaan taayitaa boba'aa fi injinaringii waliin ta'uudhaan qorannoo samuudaa fi saganteessa qaama sadaffaa oomishaalee kun sadarkaa qulqullinaa kan eegne dhaabbilee alaa galchanis ta'ee oomishtootni oomishaalee kana kan beekamne ta'uu mirkaneesseeti jira. Kanaafis hawaasni meeshaalee kana akka hin fayyadamne akkasumas immoo caasaalee biiroo daldalaa kanneen naannolees ta'ee kanneen magaalaa oomishaalee kana irratti hordofii fi to'annoo cimaa akka taasisan ministeerichi hubachiiseera. Mariin Itoophiyaa fi Somaalee gidduutti Ankaraatti geggeeffamaa ture bu'aa malee goolabame marsaa biraa akka itti fufu ibsameetti jira. Uudii Musaa dabalataa akka ta'utti qindeesseera. Mariin Itoophiyaa fi Soomaaliyaan Turkiitti geggeeffatanii turan waliigaltee malee xumuramuun isaa dhaga'ameetti jira. Mariin marsaa lammaffaadhaaf muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduutti dhalate furuu irratti kaayyeeffate jaarsummaa biyya warra Turkiyyeetiin Ankaraatti geggeeffamee ture waliigaltee malee xumurameetti jira jaameetti jira. Guyyaa wiixataa mariin kun ka geggeeffame yeroo ta'u ministeerri dhimma alaa Turkiyyeedha. Hakaan Fiidaan ministeera dhimma alaa Itoophiyaatii fi ministeera dhimma alaa Soomaaliyaa akkuma marsaa duraa kophaa isaaniitti dubbisanii turuun isaaniitis gamasirraa dhaga'ameetti jira. Ministeerri haajaa alaa biyya warra Turkiyyeedha. Hakaan Fiidaan ibsa waloo aangoota Itoophiyaatii fi Soomaaliyaa wajjin kennaniin marii marsaa lammaffaa kanarratti dhimmoota marii irratti walitti dhiyaachuudhaan mari'achuuf waliigaluun isaanii ibsaniitti jiru. Marii marsaa sadaffaatiifis beellamni qabamuu isaa dubbataniitti jiru. Mariin muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduutti dhalate furuu irratti xiyyeeffate marsaa sadaffaadha ammoo gaafa fulbaana 17 akka geggeeffamu marichinis ammoo milkaa'inaan akka xumuramu nin abdadha jechuudhaan ministeerri haajaa alaa Turkii yeroo ibsa kennurratti ifoomseetti jira. Yaadota marii gaarii irratti walitti dhiyaachuu waan jiruuf adeemsi marii irratti fooyya'insi gaariinis mul'ataati jira kajee ministeerri haajaa alaa Turkii muddama Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduutti dhalate furuudhaaf abdiin akka jiru ammas irra deebi'anii himaniiti jiru. Garaagarummaan ejjennoo biyyoota lamaan jidduu jiru haala faayidaa biyyoota lamaaniitii fi naannichaa eeguun ta'uu akka qabus ministeertichi
dubbateeti jira. Ministeerri dhimma alaa Turkiyyeedhaa kun dabalataanis walta'iinsaan furmaata ijaaraa barbaaduun kan danda'amu ta'uu isaa dubbataniiti jiru. Ministeerri haajaa alaa Itoophiyaadhaa Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee gama isaaniitiin Itoophiyaan gaafii haqaa hulaa galaanaa qabaachuudhaaf qabdu muddama dhalate xiqqeessuuf tattaaffii gochuu dubbataniiti jiru. Ammatti ejjennoon Somaaliyaa waliin qaban walirraa faallaa ta'uu hime ministeerichi marii dhufu irratti garaagarummaan kun dhiphate hariiroon Somaaliyaa wajjin qabnu gara duraanitti inni deebi'e jechuudhaan dubbataniiti jiru. Mariin kunis ammoo akka bu'a qabeessa ta'uu fi akka milkaa'aa deemuuf pirezidaantiin Turkii Recep Tayyip Erdogan maricha dursuudhaan guyyaa sanbataa ministeera muummee Itoophiyaatii fi pirezidaantii Somaaliyaa bilbilaan dubbisanii turuun isaanii ni yaadatama. Itoophiyaan eega bulchiinsa Somaalilaand kan Soomaaliyaan daangaa kiyya keessa jira jettu wajjin waliigaltee Itoophiyaa hulaa galaanaa argachiisuu danda'u mallatteessite asitti muddamni Finfinneedhaa fi Moqaadishoo jidduu jiru garmalee jabaachaa dhufee ka jiru yeroo ta'u Itoophiyaan gama isiitiin barbaachi karra galaanaatiif taasisaa jirtu barbaacha haqa qabeessaa fi barbaacha biyya lammiiwwan miiliyoona 180 qabduuf malee ta'uu yeroo adda addatti irra deddeebitee dubbachaa turuun isii ni yaadatama. Ministeerri haajaa alaa Soomaaliyaadhaa amma fiiq yaada gama tiwutaraa yookaan ammoo yaada gama eksiitiin barreessanii turaniin mariin marsaa lammaffaa waliigaltee malee xumuruu beeksisaniiti jiru. Marii marsaa sadaffaa achuma Turkitti akka geggeeffamus itti dabaluudhaan ministeerri haajaa alaa Soomaaliyaadhaa amma fiiq gama isaaniitiin dabalataan himaniiti jiru. Marii marsaa sadaffaa Turkitti geggeeffamuuf yeroon qabameera kajee ministeerri haajaa alaa Soomaaliyaadhaa gama isaaniitiin ejjennoon Soomaaliyaadhaa yoomiyyuu taanaan kan hin jijjiiramne ta'uu isaa ammoo jala sararuun himaniiti jiru. Gorsaan nageenya biyyoolessaa mootummaa Soomaaliyaadhaa Hussein Sheekh Ali ammoo gama isaatiin tokko taanee birmadummaa keenya kabachiisuu itti fufna jechuudhaan dubbachuun isaaniitis dhaga'ameeti jira. Dhimma waliigaltee sanada walhubannaa Itoophiyaa fi Somaalilaand mallatteessan kana ilaalchisuudhaan ministeerri muummee Itoophiyaadhaa Abiy Ahmad yeroo garagaratti irratti dubbatanii ka turan yeroo ta'u Itoophiyaan ammoo biyya eega Eertiraan walabummaa gonfattee asitti karra galaanaa dhabdee fi biyya lammiiwwan miiliyoona 120tti tilmaamaman qabdu akkasumas ammoo gaanfa Afrikaa keessatti biyya dinagdee jabaa sochooftu ta'uudhaan biyya maqaan isii kaafamuudha. Muddamni egaa Finfinneen Hargeysaadhaa wajjin sanada karra galaanaa isii argachuu dandeessisu mallatteessitee asitti Moqaadishoodhaa fi masara kiiroo 4 jidduutti dhalate ammoo yaaddoo nageenyaa gaanfa Afrikaa ta'ee yeroo jiru kanatti mootummaan Turkii jaarsummaa ministeera haajaa alaa Finfinneedhaa fi Moqaadishoo walitti araarsuu fi muddama gaanfa Afrikaa keessatti dhalatee jiru furuudhaaf ijibbaataa kan jirtu yeroo ta'u pirezidaantiin Turkiyyeedhaa Recep Tayyip Erdogan ammoo muddama kana furuurratti gahee guddaa taphataati jiru. Itoophiyaan ammoo gama isiitiin marii marsaa lammaffaatiif Ankaaratti Soomaaliyaadhaa wajjin taasiste kana ilaalchisuudhaan ministeerri haajaa alaa Itoophiyaadhaa Finfinneedhaa fi Moqaadishoon marii marsaa lammaffaa taasisuu isaanii ibsanii ka jiran yeroo ta'u Ambaasaadar Taayyee Asqasillaasee gama miidiyaa hawaasummaa isaaniitiin ibsa gabaabaa barruudhaan kennaniin haala mijeessummaa Turkiitiin mariin marsaa lammaffaadhaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa jidduutti Ankaaratti geggeeffamee turuu isaa ibsuudhaan Ambaasaaddartichi ministeera dhimma alaa Turkiyyeedhaa Hakaan Fiidaan galatoonfatanii jiran yeroo ta'u Itoophiyaan ammoo fedhii seera qabeessaa karra galaanaa argachuudhaaf qabdu karaa nagaa fi nagaa ta'e qofaan olloota isiitii wajjin akka raawwattu ni amanna jaaniiti jiru. Oduuwwan maddeen biyya alaatti arganitti dabarra. Giddugalaa fi lixa Afrikaatti balaa lolaa lammiileen 700 ol rakkoof akka saaxilaman ibsame. Giddugalaa fi lixa Afrikaatti balaa lolaa mudachaa jiruun lammiileen 700 ol rakkoof saaxilamuu dhaabbata mootummoota gamtoomanitti waajjirri qindeessaa dhimmoota namoomaa beeksiseera. Baatiiwwan lamaan darban keessa qofa rooba cimaa roobuudhaan lammiileen 700 ol rakkoof akka saaxilaman dhaabbatichi ibsuu isaanii ittaanaan barreessaa olaanaa dhaabbatichaa Farhan Haq ibsanitti jiru. Chad, Cote d'Ivoire, Republic Democratica Congo, Liberia, Niger, Nigeria, Mali fi Togooti balaan kun bal'inaan mudachaa jiraachuu The African News gabaaseera. Sagantaa beekamtii fi badhaasaa garee atileetiksii Itoophiyaa Olompikii Paaris irratti deebi'eef masaraa biyyaalessaatti qophaa'e irratti leenjisaa Gammadoo Daddafoo badhaasaa fudhachuu diduun ijoo dubbii ta'e kan turedha. Leenjisaa Gammadoon guyyaa har'aa kana uummataa fi hooggansa
biyyaas dhiifamaa ni gaafadha jechuudhaan madda oduu EBCtiif ibsanitti jiru. Liyaa Taaddasee dabalataa qabdi. Leenjisaa Gammaduu Daddafoo sirna beekamtii kaleessa galgala geggeeffame irratti badhaasa birrii miliyoona 2 kennameef akka hin fudhanne kan dubbatan yoo ta'u kabajni ogummaa isaaniif kenname gadi aanaa waan ta'eef jedhan. Leenjisaa Gammaduu Daddafoo akka jedhanitti qarshiin naaf kenname xiqqaatee otoo hin taane gaaffii irra deddeebiin gaafachaa turre deebii waa hin arganneefis jedhaniiti jiru. እኛ አሰልጣኞች ብዙ ጥያቄዎችን አሳልፈናል። nuti leenjistoonni waan hedduu dabarsineerra. Kanaan dura gaaffii hedduu erga dhiyeessinee leenjisaan walakkaa atileetii argachaa ture. Gaaffiin keenya garuu atileetii wajjin walqixa badhaafamuu qabnaa kan jedhudha. Haa ta'u malee deebii kan argachuu hin dandeenye. Leenjisaan kun taatee mudate kanaaf uummata Itoophiyaaf pireezidaan Saahilawarq Zawudee dhiifama gaafatanii jiru. በዛ ኢሞሽናል ሆኜ yeroo sana miira keessa taa'een badhaasa naaf kenname fudhadhee guyyaa biraa gaafachuun qaba ture. Pireezidaantii tokko akkasitti itti dubbachuu hin qabun ture. Kanaaf gaabbee xumura irratti dhiifama gaafadheera. Kun balleessaa waan ta'eef garuu akkan akkas godhuuf wantoota na kakaasantu jira. ግን አሁንም ቢሆን ሚኒስቴር መስሪያ ቤቱን ምንም አይነት ይቅርታ መጠየቅ አንፈልግም። እኔ ብቻ አይደለሁም ይሄን ቃል የሁሉም አሰልጣኞች Televiziyoonii wal firaatu oduu galgala kanaaf qindeeffame kana fakkaatu waan faana turtaniif galata qabdu. Horaa bulaa.